Amma dhagaa jiru wantoonni yeroo ammaa ta'amaa jiru wanni yeroo ammaa kanatti deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Feeruusaa irratti maaltu ta'amaa jira? Bahaar irratti maaltu ta'amaa jira? Raaga isa jedhamu yookiin siirii isa jedhamu dawaa isa jedhamu san uummatni wal balleessaa jira jechuudha. Akkasuma mucattii nama biraa jaalattee irraa ulfooftee sababa hiriyaan jettee dhiira biraa wajjin wal qunnamtii raawwattee amma garaatti daa'imnaaf. Ajaa'iba najaattuu jedhamti se'e. Situtti na oofisitu akkana na godhetti. Intalli isaanii jechuudha. Hiriyaa isiitu akkasuma godhetti. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee ulfaatu isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Wantoonni gurra keenya dhagaa jiru waan fokkisaa isa dhumaatirraa. Maaliif hojjetan? Wanni fokkisaa isa ta'e beektu. Ijoolleen kaleessa bultii isaanii keessa jiruuf gaarii jiraatan. Obboleettii tiyya dhageeffadhu. Tuffattee biran darbin. Waa tuffattee biran kutin. Waa hiriyaa teetirraa dhageeffattee ebeluun jaaladhoo isin jette hin jaalatin. Ebeluun bira dhaqee buluu isin jette hin bulen. Ati sammuu namaa odoo hin taane sammuu keetiin ajajame. Si galee duraanuu yeroo keenyatti yeroo nuti barannutti yeroo dhiirri si jaalatu duriif amma garagaraa beekaa xalaa si barreessitee daftara keessa si keetti jechuudha. Okay, deebina kanatti dhufna. Feeruusaan kaleessa gaafa manaa baatu maaltu manaa baase? Jaalatteeti moo mucattii tana keessa waatu jira? Ilaamee dubbii keessatti gaggabaalaadha. Namoonni hedduu mucattii san qeeqaa turanii arrabsaa turan. An garuu yeroo sanillee wallaa koomantii nama kamiyyuun arrabsu. Koomantii bareeda barreessa. Si haqqa jechuudha. Yookiin immoo wanticha sanarratti hubadhe koomantii bareeda barreessa. Feeruusaa hedduutu arrabse jechuudha. Mucaan suni jaalattee odoon taane amma yeroo ani taa'ee ilaalutti mucaa san akka wanti dawaa jedhamu kun wanni siirii jedhamu kun isii manaa baasetti hubadhe. Maaliif wanni tokko keessa keetitti nyaatamee gaafa jedhu osirraan baya. Isin galee namni tokko fayyaa isaa gaafa keessa isaatti dhabee fuula kanarraan ba'a. Dhugaa rabbii isinii hima jechuudha. Dhuguma san isinii hima dhufi kiyyaa waan argeef. Maaliif maal argee? Namni gaafa fayyaa dhabuu fi gaafa waasitti godhamu fuularraan si ba'a. Feeruuzaan teettee gaafa kaanii manaa baate. Mucaan kuni waatu isiitti jira. Namni waasi nyaachisaanii, wayiinsi dhubaasaa, wayiinsi qabata. Biyya keenya keessattuu hin jira beekaa. Ol kaanee nama tokko murteen taane irratti murteessuu otoo hin taanetti namni suni maaliif jedhee abbaan manaa isheetuun hubanne. Ka'ee qoosatti eegalee sirratti fuudha gaafa jedhuun isii keessa isii ka guutameen mataa isii ka guutameen waan kana jira jechuudha. Isa dawaa jedhamu kana jira. Mucaan kun amma akka qalbii taatee jirti. Lammaffaan bahaariidha jechuudha. Bahaarillee akka qalbii ta'ee jira jechuudha. Ijoollee taarika deemaa jira bariyyaman isan keessatti. Waa'ee gaaddiseettillee yoo kan kaafnu ta'etti raaga jettaniin odeessina. Raaga jechuun isa gara rabbiitis gara namaatis hin taane. Namni raage tokko rabbi isaa bira ka'e jechuudha namni sun. Namni dawaa nama tokkotti godhe tokko rabbi isa waa isin tima jechuudha mee dhageeffadhaa. Gizee tokko mucaa bultii ijoollee lama sadii bichaa ijaarrate jedhan. Yoo nutti himanii beekaa kaa'e yeroo galgala maatii keessan bira teettani maatiin keessa waa isinitti hima beekaa. Gaaf kana namni kun ijoollee lama sadii bichaa qaba. Lafa hin qaba lafti midhaan hin baaftu. Horii qaba horiin isaa aannan hin baasu maal jedhan horiillee hin qaba. Namni kun lafallee bareeda qaba. Lafa midhaan baaftu qaba. Nama kana maaltu itti jira jedhan. Nama kana raagatu itti jira jedhan. Wayiif isin hin jedhe maaliif jettanii muddamina. Gaaf kana namni kun miskiina keessa isaa qulqulluu uummata akkaan beeku achi asiin beeku. Nagaan balee nagaan gaduu midhaan kiyyamaa akka midhaan akka warrunti akka warruu ebalumaa midhaan naa baafti jedhee hin dubbatu barii jedhan. Gaaf kaanii barzaafii wayii ataakiltii dhaabee jedhan. Barzaafii wayii kana ataakiltii suuraa mana isaa kana dhaabbate jedhan namni kun. Waan ajaa'ibaati. Sanirraa kan ka'e barzaafii kana dhaabbatee gaafa kana barzaafiin isaa kun guddachuu isaa warroonni raagan sun argan. Ollaadha jechuudha isin galee. Hin argan barzaafiin kun hin beekta warroonni barzaafiin beekni jira. Hin jiran namni isaan beekni guddate ataakiltii rukkatee guddate. Gaaf kana halkan yeroo rafanitti jedhan barzaafii isaa kunillee maalurratti guddata. Tokkoffaa horiin hin ta'uu fi lammaffaa midhaan hin ta'uu fi ilma rabbiin qajeelche ilmatu ta'aaf jedhan maatii sanii.
Gaaf kana maaliif kana nuun jedhanii nu gorsa raagarraa bilisa ta'a. Rabbi keessanitti amanaadha. Gaaf kana halkan yeroo jarri rafanitti barzaafi kichuu lafaa dhufee hin beeytanii miti bareedu san maxatti godhanii xaraganii bulchan. Yeroo ganama jarri lafaa ka'u maatiin sun lafaa ka'u barzaafiin sun dhumattee jirti. Jara na waraabuun himuutu badaa keessa akka akira ta'e beektu. Namni immoo gaafa garaa qulqulluun si abaare immoo haqa waan sirraa qabuuf hin milkooftu beekta. Ilmaan keetillee gaarii barsiis, ilmaan keetillee gaarii gorsi jechuudha. Hiriyaa teetillee gaarii barsiis, hiriyaa teetis gaarii gorsi, kan dhiiras kan dubarsi. Gaafa kana barsiisan nama hunda waa ganda sanii waa naannoo sanii nama san beeku hunda akka waan ilmi du'eetti bu'an jedhan gaafa barsiisan. Zuuraa manaa muluu fixanii bocu. Gaafa kana ulamaayitu jira jedhan ganda san keessa. Dubbiin maatiin kiyanaadhaan nutti himi suni anaaf immootu dhuftee gaaf rakkoo tokkotti jechi sun na dura dhaabbattee rakkoo tokko furee beeka mataa kiyyatti jechuudha. Waan na qunname. Waayif isiniin jedhe. Gaaf kana jarana achumaa ka'anii ulmaa'iin kuni uummata akka namni tokko manatti galuu dide jedhan bakka gaafa sana. Ka'anii fira isallee waammatee fira isallee mucichi abbaanii barsiisanii fira ofii sodaadhanillee dhalafillee waammatee jedhan. Wanni kun naalaan dubbii tokko hin goone jedha. Maaliif haqa qaba waan ta'eef rabbiin haqa isaa baasu beeda. Barsiisan kulli haxiriin ijaarfatee ijaaruun taatu. Kichuudhaa beekakaa. Gaaf kana ulmaa'ii tokkotu imaama masgiidatu jira. Imaama masgiidaa sawwaamaniitiin imaamni masgiidaa kunis keessa jira beekaa. Imaamni masgiidaa kun maal jedhan namni tokko akkasii hin galle jedhan. Namni tokko qe'ee kan akka sochoone. Guyyaa san akkasumatti oolanii zufrii sa'a 7. Akka biyya keenyatti reeffa gisee awwaalan namni gisee awwaalan sa'a 7tti zufrii azaananii irratti awwaalanii miti. Gaaf kana barzaafii san kullee walitti bakka tokkotti halanii namni barzaafii tana kichuu kutee akka nuti irratti azaanna jedhanii irratti salaananii barzaafii kichuu san irratti salaatanii yaajjarana. Nama waaraa gufisinii jedhe raagarraa bilisa ta'a. Gaaf kaanii namni suni barzaafii sun irratti salaatanii akka nama du'eetti barzaafii sun irratti salaatanii kaanii addaan galan jedhan. Ila jarana. Namni yoo ati qulqulluu taate yoo inni suni sharri kasitti yaadu taate yoo raayini sun du'a sin oolchuu qabe. Namni suni gaafa bultii 7 ofii isaati biyyee gale jedhan. Taarika qaba. Ofii isaati biyyee gale jedhan. Maaliif ree wanni inni wanni sammuree midhaan hin baatu horiin hin ta'uu fi ilma tokkicha nama sanii ta'a miti. Namichi suni kan muree hin kakatan jedhan kan warra safara sanii guutuun kakatee innillee kakatee gaaf kaanii nama keessaa dhabanii himatuu dinnaaniin kaanii barzaaf irratti salaatanii barzaafii sanii mootuyyuu gaa namichi suni gaaf 7 ofii isaati biyyee gale namni hin beekee sanii asitti hin beekee warri namichi sanillee hin beekee waan maal godharree waa tokko hin goone jedhe itti dhiisan. Maaliif kana kaasisanii beekani namni raaguun sun du'e sin oolchutu yookiin qabeenya qabaata yookiin nama san maraachuudha jechuudha. Ati immoo rabbii kee biraa kaata. Rabbii kee mii amma wanni ati bahaarii fi feeruzaa keessaa argattee namni nama kana maraachuu hedduun maali? Okay. Isa feeruzaa mucaa tan akkatti namni laalee mucaan daa'ima. Mucaan illee feeruzaa illee daa'ima. Dhugaa cubbuu haasawuun bu'aan qabu. Mucichis ijoolleen lachuun hin jijjiituudha. Lafaa dhufeessa. Isin agalee. Garuu feeruzaa tana namni akkitti waa godhutti akkamitti fakkeenyaaf mucattiin tuni yeroo haasoftu waa'ee rafee haasoftu akkatti ijoollee fuudhee jedhee namni miidiyaa tokko waan fedhe hojjechuu danda'a kana caala hojjechuu danda'a biraankii kana caala irratti hojjechuu danda'a qoosaa kana caala hojjechuu danda'a isii isii keessa jiru wanna isii nyaachisa yookiin isii obaasantu isii keessa nama tokko amantee hiriyaatee jettee irraa dawaa nyaatiin lammaffaa karaa ittiin himatiin sadaffaa wajjin kolfiteen taphatiin arfaffaa yoo isin ebaluun bira dhaqisiin jette bira dhaqin kana maaliif sin jedhe beektu si galaafata waan taateef hiriyaan gisee amma mataa keetiif siif qofa haadhaaf abbaa kee qofa obboleettiif obboleessa kee qofa kanaan alatti hiriyaan gisee amma tajaajiltii simtu gonkumaa tajaajiltii si dhoysitu hin jirtu tajireenya kee gaarii akkati jiraattu hin jirtu tasi nyaattu malee ookee as deebi'e fatiyaatti dhufna. Gaafa fatiyaatti dhufnu fatiyaa intala tana bahaar ittiin fuudheen
Fatiyaan diddee harka fudhattee jirti. Bahaarii intalli tuni maal goote ililli maal goote jara gara galtee bakkuma amma fide Allahu alam ni geessan jiru. Gaaf sanillee sheeka irratti sheeka sanillee inni fidanii miidiyaa irratti mul'ifne. Booddeen bahaarii maal ta'aa jirare maraataa jira. Jarana ilmi namaa kun rafee kasii bulu tokkollee jiru. Maaliif yoo jettan obboleen kiyya namni gisee ammaa ufii jiraachisuu barbaada. Ufii jiru gaarii jiraatu barbaada. Okey tamsiilan gaafa viidiyoon itti bilbilaan itti bilbiltee gaafatu anumaa quban qabu jetti. Eshi abbaa manaa isii akkamitti quba dhabde? Akkamitti waan hin fakkeenye fakkeessan. As deebi'a qoosaa abbaa manaa kee hafu rakkoon qabu akkasitti. Sadaffaatti isinii dhufa. Mucaan achaatti jedhamti. Waan sun waan fokkisaadha. Dhugaa rabbii ani natti illee fakkaatu garuu ilmi namaa dhugaadhaan ni dogongora. Waa'ee hiriyaati irraa dubbanna. Situ itti na ergee situ bira dhaqe naan jedhe. Ani bira dhaqisiin jenne yuutuubii hojii dalagde. Bilaalee yuutuubii yoo dalagde hojii rafta. Dogongorri yeroo ammaa sheexaana. Maali amma mucatti tana dhugaa akka tokkotti nan galateeffadha gaaddisa jechuudha. Dhiirillee ka galataa, abdillee ka galataati, gaaddisallee ka galataati. Jaalattee akkas godhattu malee mucaan tun ji'a 5ffaa abdii hojii jirti jechuudha. Isin Najjaati jedhamtu tuni ani yaasurraa ulfaayetti. Yaasurraa ulfaayettee bootti maatii keetti jarana hiriyaatii akkana na godhetti. Ani gaafa waan tokko hojjetu hedduu fakkeenyaa fudhannu. Gaafa mucaa kana hojii yaasuu kana hojii rafuu hedduu sana intala hiriyaa keetii kanatti bilbiltee amma hojii rafuu hedheettee maratteeni. Okay walitti dhufna dhagee. Najjaati yoo kan viidiyoo kee dhageeffatu taate. Yoo piraankii taateetti piraankii kanaan guddachuu hin dandeettu. Sigalee wanna fokkisaa waan ta'eef. Yaasuu ani murteellee murteessu beeka namni dogongora garuu immaan ishee garaana nyaate dhugaa rabbiitis jechuudha. Kan darbe ati lubbumatti jechuudha. Miidiyaa kanarraa akka galtu barbaada tokkoffaa ta'e. Maaliif? Ati intala dubaraati. Tokkoffaa haadha kee, abbaa kee, obboleessa kee, gosa kee kana eeggachuu qabdu. Kana maaliif eeggattaree? Ofii keetiifis. Ilma kee immoo baasuun hin taatu. Haraama waan ta'eef. Ilma kee immoo dhaltee guddifatta. Dhaltee guddifattee kaatee biyyaan baadeemtee itti dalagatta akka namni dalagutti malee dogongortee ebaluun na dogongorsiisee hiriyaatiin na dogongorsiisee viidiyoo miidiyaan yoo gaddeefte namni sirraa fudhatu jiru. Sababni sallee sirrallee fudhatanii somaawwan isii buusanii jiran. Gurbichi immoo odoo dura si barbaada ta'e maal godhu si hojjechiisa? Ati yeroo sana maaliif hojjechiifta? Deebi immoo okay maaliif dhiifte immoo? Lakkii wal hidhanna lakkiin kaa godhanna hiriyaa kee fidi hiriyoota ta'e fidi. Haay beekoon naa bilbilee haay beekoon. Ergasaniyyuu viidiyoo hojjettee maa hojii gadi dhiisi. Yaasutti erga dabalamte. Harkuma keenya kana laayinee harkuma keenya kana keessaa godhachuu danda'amna. Waan hiriyoonni teessan isiniin jettuun gonkumaaf ana baafedhe yoo mataan kee kun na ajajitti. Hiriyaan tiyya bakka dhiira keessattuu dhiira bira dhaqee hojii yuutuubii maali giiftii tiyya? Heerumtee kaatee wajjin dalagattu. Maatii kee bira teettee hin dalagattu. Immoo Finfinnee keessa taa'amu malee hin dalagamu. Keer inshallah Finfinnee malee dalaguun hin jirtu. Finfinnee malee guddachuu hin dandeettu. Bakka feete teettee dalagachuu dandeetta. Bakka feete. Bakka si jaalata ta'ummootu jenne si wajjin bakka bashannanaa deemee si wajjin viidiyoo waraabee si wajjin jiraata. Mush akkanumatti teettee maashaallah achi si kaayee ofii zanaa fitaa jedhee jaalalli yaasuu irraa hima nama qaba garuu wajjin ciisuun irraa nama hin qabu. Jaalalli yaasuu nama miskiina yaasuu nama bultii ta'u jedhamee namni gaafatu namni tokko akkatti ilaaleetu garuu waan akkanallee hin dalaga jedhee yaadu ani Allahu alamii dhiira amanu shamarran of eeggannu godhe yeroo biyya alaatti galta fiidanii dhiiratti lixina dura of laale ofii keetiyyuu nama siif ta'u laale. Eessa nageessa jedhe ilaale akkasii malee akkuma galtii taqqabdu beektiin jajjikaatu Allah faana ani siif rabbi walitti beeka dhaamsan isin dhaamu tana jechuudha. Wanna dhageeffataniif baay'ee galatoomaa viidiyoo keenya laayik godhaa sheer godhaa koomentii babbareedaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa ummata kiyya ummata qashtii